Yoo yaa shamar kafuuni warroonni YouTube keessaa nagaa keessanii an nagaa kooti. Ibsaa bisirraa waan haaraatiin deebi'ee dhufeetan jira. Viidiyoo irraa keessatti sakkaatatiin suura edit goonuun isinitti agarsiisaa hangaduma viidiyootu duuka bu'aan isiniin jedha. San dura garuu warroonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo bukkeetti dhuftu tuquudhaan ol kan jedhurra kaawwachuun yoomuu viidiyoon asii gadhiifamu dursitee akka isin qaqqabdu taasifadha isiniin jenna. Gara viidiyootti viidiyoon keenya irraas suura akkamittiin haala ajaa'iba ta'een edit gochuu dandeenyan isiniin jedha. Suura Dr. Naabiyaa Digeetuuf maskii walitti qabeetan edit godheetan isinitti agarsiisa. Kun PixArt kan jettu kana qabaachuu qabdu jechuudha. Applicationin kana Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Seennee waliin ilaalla. Isa original isaa argachuu dandeessu achumarraa gadi buufattu. Erga gadi buufattanii warri qabdanis immoo asuma irra galteessanii itti fayyadamtu jechuudha. Kunoo fuula kana qabatee yeroo isin bane kunoo asii mallattoo jala kanarraa mallattoo pilaasirra ni tuttu yookaan mallattoo ida'uurra erga tuttanii kunoo asii all kan jedhu all photos kan jedhurra ni tuttu jechuudha. Achirratti erga cuqaastanii suura barbaadan sana irra ni tuttu. Suura barbaadan sanarra yeroo tuttan gara editingiitti seensisaa jechuudha. Kunoo asii keessaa dhimma itti ba'uu dandeessu waan barbaadanitti. Kunoo ammaaf ani kunoo asii add photo kan jettu kanan barbaade jechuudha. Ishii add photo kan jettu suura nama biraa irratti tuqxanii irratti fe'attu jechuudha. Add ishii jettu kunoo asii kunoo barbaadan asii kutuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo kunoo akkas ooftanii mallattoo kaawwita ishii jettu kana mallattoo maqasii kana tuquudhaan kutuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo asitti darbitanii erga asitti qeetanii kunoo ofitti buttanii fuula qofa waan barbaadaniif kunoo akkattiin mallattoo xiyyaa gubbaa kanatti argitanii ni tuttu jechuudha. Kunoo inni suura qofa morma qofa kutee isiniif baasa. Seef kan jettu gubbaa kanarraa ni tuttu jechuudha. Seef edda jette tuttanii ofitti buttu suuricha ofitti erga buttanii kunoo asii kunoo akkatti ofitti butaa sirreeffattu jechuudha. Kunoo gootanii erga akkatti tuttanii mallattoo kunoo asii ishii kanarra tuquudhaan sirreeffattu waan argitanitti dabalaa irraa waan gochaa irraa fakkeenyaaf irraati balleeffannaa jechuudha. Ishii kanan duubatti deebi'uu ni dandeessu. Asii immoo itti dabaluu ni dandeessu iddootti dogoggorame itti jechuudha. Isin kana caalaa hojjechuu dandeessu. Kunoo suura keessanillee fiddanii itti irra kaawwachuu ni dandeessu. Kunoo akka kanatti edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo erga edit gootanii akka dhuftanii tolis kan jettu kanarra tuquudhaan kunoo akka wal fakkaatuuf kunoo akka kanatti illee wal fakkaachuu ni dandeessu. Raayitiitti gootu kunoo effects kan jedhu irra dhuftanii kalaroota garaagaraa mimmiidhaguu kan ta'anillee itti waan gochuu ni dandeessu. Kunoo akka kanatti kalaroota mimmiidhaguu kan ta'anillee dugda keessan duuballee kunoo asii kana tuttu parsanirra tuttu inni barbaade isinii fida. Dugdi isin iftanii akka mul'atanii fi kun kan tajaajilu. Kunoo asii ishii kana virt kan jettu kanarra tuttu isa tokkoof kunoo akka kanatti suurri keessan bahee mul'ataa jechuudha. Suurri namoota gurguddoo irratti illee hojjechuu ni dandeessu. Mala kan qabadde isiniif comment irratti naaf barreessan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuutti nagaatti naaf ta'an isiniin jedha. Warroon haaraa taatan immoo subscribe gochuun hin dagatinaa channel kiyya. Nama birootiif viidiyoon kun ni tajaajilti waan taateef share godhaa fi nagaatti.